Eeguma peenteen dhuftee roobni samii dhaabbatee midhaan dachi deebi'ee ka'abaar magaazinaa waa takka basdaanee ofii ta'ii fi hiraarumaan dhuftee utulboo abaar wallahi. Gaafii ati deebiste irratti iddoo ifa naan taane jira. Ifa kana gootu. Si deebisee gaafii keetii deebisa. Tolo. Gaafii kamirratti? Isa iddoo allaan qaama qabaa jettisanii qaama inni qabu qaama akkamiiti? Jechuun akkuma keenya harka meeqa qaba, ija meeqa qaba, qaamni tokko jiraate maalummaa isaa beekamuu qaba. Ija meeqa qaba, harka meeqa qaba, akkuma keenya funyaan afaan qaba. Moo akkami qaamni isaa ifa naan taane? Wangeela irratti ijaas ni qaba, garaas ni qaba, qaamaas ni qaba, miilaas ni qaba, harkaas ni qaba. Amantamu namantu. Wangeelas gaafachaa hin jiru bara hin nagaleen. Duras no yoo kan kee keessa dura amantee kiyyarratti isa deebite kiyyachi booda gaafatte. Kee keessatti Waaqayyoon miilaas, garaas, qaamaas, harkaas, ijaas akka qabu amantamoo hin amantu. Hin amanu eeggattee ragaa siiqannee quraana kiyyarras Allaan akkasumatti waliin haasofna. Dura kan kee ni fudhattaa kan kee. Akka wangeelatti qaama qaba kan jedhu. Okay. Si kanna waan jedhe dura waan si gaafadhu yes or no. Waaqayyoon kan kee ija ni qabu moo hin qabu? Ni qaba malee. Goobas Waaqayyoon kan kee garaa ni qabu moo hin qabu? Garaa iddoo jedhu argine. Okay, siifin kan ayyee. Qabaachuu malaami dura okay gimmaasha jechuudha. Okay, harka ni qabu moo hin qabu? Harkas ni qaba garuu qaama hin mul'atu ija keenya kanaan kan arginu. Ani mul'ata ani gaafiin kiyya Waaqayyoon ni mul'ata yaa gaabasi Waaqayyoon ni mul'ata gaafiinii fi Waaqayyo harka ni qaban wal adda. Waaqayyoon kan kee harka garaa qaama ija gurra ni qaba moo hin qabu? Ni qaba. Ni mul'ata Waaqayyoon? Ni mul'atu. Namni qaqqabachuu ni danda'a? Hin danda'u. Allaqee gama lachuu quraanatti akkasuma. Ayyee amante walii galda kan maal barbaadda? Jechuun kan kee adda gootee chaartaman keenya hin mul'atu jechaa jirra. Dhaggeeffadhu ni mul'ata Waaqayyoon yoomiin siin jedhen? Qaama wanti qabu tokko ni mul'ata bar. Amma amante Waaqayyoon kan kee qaama ni qabu moo hin qabu? Qaama hafuuraa qabaa siin jedha bari. Yaa goobasi hafuura waan fadhe hafuura walii gala. Qaama qaama ni qabu moo hin qabu? Kan mul'atee qaama qabu ilmaadha. Qaama qabachaa. Ilma sin qabu Waaqayyo abbaan qaama ni qabu moo hin qabu? Ni qaba naan jettee turte. Qaama jechuun waan wantoota kanarraa ijaaramee miti. Miila, harka, eenyu, garaa, kanumaami. Wanti siin galle abbumaas dhiifama wajjin. Ayyee. Jechiin wangeelota keessatti dubbachaa jiru Waaqayyo harki koo sin qaqqabuu hin dadhabne mana jedhii ka dubbatu akka keenya kana harka kana qaba jechuu miti. Yookiin gochuu fi fedhii isaa sana kan argisiisudha malee qaama qabaatee qaama isaa sana argisiisaa hin jiru. Okay, waan si gaafadha. Yesuus Kiristoos waaqarra jiraa mi'amma? Ni jira. Waaqayyoon isa jira? Iddoo hundatti argama. Waaqayyo isa jiraan sin jedha iddoo hundatti argamaa sin hin jenneen. Waaqayyo argamaadha. Okay, wangeela naa dubbise. Waaqayyo Yesuus akka jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti yaa abbaa keenya isa waaqarra jirtu jedha. Miti? Waaqayyoon bakka hunda jira kan jedhu naafiti. Waaqayyo hafuura waan ta'eef ansaan siin hin jenne Waaqayyoon bakka hunda jira kan jedhu. Isa ni barbaadda isa? Hoosiif iyyuu. Naafiti ni fudhadha. Bakka hundatti ni argama waan jedhu. Argamaan Waaqayyoon bakka hunda jira. Ni argamaadha. Jiraa fi argamaa sanuma bara. Beekumsa isaanii waan argama dhaggeeffatu. Teessoon Waaqayyoo isarra jirti. Teessoo Waaqayyoo waaqarra jira. Yesuus eessaa ba'ee dhufe? Waaqarraa dhufe. Yesuus garam deeme? Gara waaqatti. Allaqe. Waaqayyo Yesuus waaqarraa dhufe? Waaqayyoon waaqarra jira jedhee? Yesuus gara waaqaatti ol ba'e. Miti? Waaqayyo abbaan biyya lafaarra ni jira?
Gaafa sana jedhu koo hafuuraan iddoo kamitti argamaadha? Addunyaa kamirratti Oh my argama? God. Fakkeenyaaf Beekumsa isaatiin obboleessa koo dandeettii ogummaa isaatiin malee waaqayyoon qaamaan teessuma isaatiin waaqarra jira. Yoomiyyuu forever. Walii mana galee qabaa akkuma keenya mana wanti abbaa koo qaama keessa qabu. mana abbaa koo keessa jedhe Yesuus gaa manaas numa qaba waaqayyoon. Waan siin jedhe san siin hin jenne mana siin hin jenne waaqayyoon waaqarra jiraachuu walii galle waaqayyoon Yesuus gara waaqaa deemuunis walii galle ol bahe Yesuus achirraa gad dhufuunis walii galle sani amma qaamarra jira. Waaqayyoon qaama ni qaba innaan eeyyatte ijaas gurraas eenu ni qaba qaamni isaa kun ni qaqqabata ni argita waaqayyo ijaan. Hin argamu sin jedhe barsiitti meeshaa. Okay gobas akkas jedhe namni waaqayyoon argee hin jiru jaa wangeelis namni sagalee waaqayyoo dhagee hin jiru bifa isaa namni argee hin jiru jedha. Walii galee gurraacha moo diimaa adii jechuu dandeessu. Waaqayyo namni kana dhaqqabee qaqqabachuu danda'us hin jiru. Okay ergamaan waaqayyo Maariyaamiin dhufe moo hin dhufne? Dhufeera. Qaama ni qabu moo hin qabu kan itti dhufe san? Qaama ta'ee uffatee dhufe biraama isa sana Qaama ni qabu moo hin qabu sin jedhe qaama isaaf malee ergama waaqayyo san. Waan qaama qabuutti dhufe moo waan qaama hin qabne? qaama qabaates argameera osoo hin qabaatinis argamaniiru. Yeroo Osoo akka mul'atu fedhettu beeke yeroo itti Mariyamaan argite moo hin argine? argiteerti. Abrahaam ergamoota waaqayyo arge moo hin argine? Argeera. Waan qaama qabu moo waan qaama hin qabne? Waan qaama qabu. Allaqe waaqayyo akkasi jarrinu akkasi okay qaama ni qaban hafuura jarri ergamoonni waaqayyo hafuura moo hafuuraa miti? Hafuura. Ati ni argitaati. Hin argu. Hafuuraan garuu hin arga. Bakka dhumatti kanuma waaqayyoon akkasi qaamaan qabachuu hin dandeessu walii galee maal warra kinaree waan kana achi ennu qotaari ko. Jechuun adamma kasi gaafachaa jiru abumaa. Abumaas. Nagaa. Deebiin Qaamni waan qabu kuni kan akkamiiti kan jedhu akka adda na baastu bira. Qaama jechuun akka kiyyaa fi keetiiti miti bar qaama amma fakkeenyaaf harreen qaama ni qabdi moo hin qabdu? Harreen qaama of ta'e qabdi waan ta'eef akkasumatti Goobas allaqe goobas atis qaama of ta'e qabda waaqayyoonis qaama isaa malee qaba. Yalii kan akkamiitiin jedhame isumatu kan akkamiiti mee akka isaan malee qaama akkanaati harreeti rifeensaati kana waan natti hin himin waan waaqayyoon naan himin qaama qaba jedhee qaama isaaf malu waan akka waan biraa qaama akka gartee akka Oromooti akka Faranjiiti jechuun danda'u ustaaf faraan dhufan assalaamu alaikum hamdi eenyu buusi waaqayyoon miila ni qaba moo qabu miilaan ni deema moo deema assalaamu alaikum Abu Abdurrahman Abu Abudi bannee medda halkan dhufna nuti. Konko malee jiraanna jeebar ustaaza rabbii je'i wannummaan kerimtii buusee roobni samidha. Itoophiyaa beeki ustaazaatillee ni yaadatta. Osoo peenteen Itoophiyaan seeniin dura roobni adda citu turre bara addaan hin citu bara akkatti gabbaanii qabu mucucaata. Amee kafete horii fi Horofni galaanni laal horofa laal jilba siibuu osoo peenteen dhufin eeguma peenteen dhuftee roobni samii dhaabbatee midhaan dachi deebi'ee ka'abaar magaazinaa waa takka basdaanee ofii ta'ii fi hiraarumaan dhuftee utulloo abaar wallah tafkii fi Okay, xabshii. khalle.